Ashamaa hordoftoota maatii Kiingii Caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii jira galata Rabbii baga nagaa taatan isin jedha. Hadha viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kana gubbaatti waa'ee tarii gaaffii keessan ta'uu danda'a wanti kun jechuudha. Obboleettii keenya tokkotu na gaafate kan keessan ishee maqaa ishee dha'uu hin fedhu maaliif isheen bifa barreeffamaatiin keessan na gaafattee turte. Ani garuu tarii namoota hedduuf gaaffii ta'a wanti kun namoota hedduu ragaa jira yookaan immoo obboleeyyan keenya shamarranii hedduu ragaa jira jedhee wanta yaadeef jechuudha. Bifa viidiyootiin qopheessee isiniif dhiyeesse. Jalqaba namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haara taanaan please subscribe godhaa. Maatii keenyatti dabalama. Eega subscribe gootanii mallattoo akka bilbilaa sanatti kun viidiyoon koo eegguudhaan hojjedhu yeroodhaan hojjedhu jechuudha. Kallattii keessanitti akka qaqqabuuf isin gargaara waan ta'eef mallattoo bilbilaa sana tuqa. Sana malees namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan please laayikii godhaatu nama biraan viidiyoon kun akka nama biraan gahu taasisaa isiniin jedha. Gaaffiin obboleettii kan koo akkasidha. Ishiin garuu kan keessaan na gaafattee dhiifama obboleettii kan koo asiin si deebisuu kan koo fi nama baay'eef deebitaa hidheetan yaada waan ta'eef kanaaf maal jedha gaaffichi Caalaamee faala ta'e naaf himi. Ana madaamiin koo abbaa manaa isheetti baay'ee na shakkiti. Ana garuu isaan walitti dhufeenya homaatu hin qabu. Ani hojiidhaaf biyyaa fi maatii koo dhiisee dhufe malee dhiira Arabaa barbaacha hin dhufne. Amma lubbuudhumaa kiyyaanuu sodaachaa jira. Yeroo baay'ee fuula madaamii kiyyaatirraa miira aariitan dubbisa. Mee maal godhu jedha. Tarii isiniif wanta kana isin mudatee ta'a yookaanis immoo shakkamtaniitu ta'uu dandeessu. Kanaaf wanta obboleettii keenya kanaa jechuudha. Isin hundi keessanuu koomentii jalatti deebii yoo qabaattan jechuudha. Koomentii jala kaa'aa. Ani immoo wantan qabadhee dhufe yookaanis immoo ani immoo wantan ishiidha yaade deebii ta'a yookaanis immoo haga ta'e wayii ishii fayyada jedhee wanta yaade qabxiiwwan jahan tokko yookaan immoo akka gorsaatti kan ta'u qabxii jahan tokko qabadhee dhufee jira. Akkuma baratame viidiyoo kana laayikii gootan jedhee fayyada. Kuni ijoolleen shamarranii keenyatti waan deddeebi'uudha. Kana duras immoo dhagahaan ture. Tarii ammas jira jedhee yaada kanuu akkuma kana jechuudha jira jedhee yaada. Kanaaf maal inni ijoolleen madaamiin keessan yookaanis immoo namni isin maddii hojjettan yookaan immoo bira hojjettan jechuudha. Namni akkuma bifa isaa akkuma qaama isaa akkuma maal isaa bifaanis adda addaa amalaanis adda addaa yaada sammuutiin adda adda jechuudha. Kanaaf namni tokko otomaati qulqulluu taatee jirtu iyyuu otomaati hamaa hin yaadin iyyuu otomaati bakka jireenyuma kee fooyyeffachuudhaaf waan akkasii yaaddu iyyuu gara faallaatti si fudhata jechuudha. Kanammoo ani wantan obboleettii kiyyaaf yookaanis immoo intala na gaafatti kanaaf deebii ta'a jedhee wanta yaade qabxii jahan tokko jechuun akka gorsaattis ta'u tarii wanti hafi yookaan immoo wanta hafi wanta anas keessatti qabadhiin alatti nama kana hin gorsina jettanii wanti qabattanii jiraatan yookaan wanti yaaddan kana dura immoo wanti akkasii sinirra ga'e wanni akkasii gooneeti irraa fooyyine yookaan fayyine yookaanis immoo irraa baraaramne wanta jettan yoo qabaattan jechuudha. Koomentii jala naa kaa'aa. Ani maalan qabadhee akka tokkoffaatti obboleettii kiyya kana maalan gorsaa mana keessatti jechuudha. Hojiidhaaf jirtaa, hojiidhaaf baatii, hojiidhaaf iddoo kan kee laachuu qabda. Kanaaf mana san keessatti jechuudha. Keessattuu madaamii kee fuulduratti mana san keessatti guutummaatti jechuudha. Of hin qaqqabin yookaan uffata babbareeduu, uffata sirraa miidhagu, uffata injira miti uffanni nama hawwisiisu jechuudha. Nama osoo nama sana fuula isaa maal ilaalin iyyuu jechuudha. Nama sana wanti hawwisiisu yoo jiraate inni bakka guddaa qabu uffata jedhee yaada. Kanaaf mana sana keessatti wanta si gorsu yoo jiraatu uffata mana sana keessatti uffata gaggabaabaa, uffata surree waan akkasii uffata qaama kee bilitiidhaan mul'isu akkam injira miti waan akkasii kana jechuudha. Otoo fayyadamuu baatte mana sana keessatti osoo uffata sirraa bareedu uffachuu baatte osoo of qaqqabuu baatte natti tola. Inni lammataa immoo akka wanta sana sirraa hir'isa jedhee madaamii kee akkasitti baay'een dallansiisne wanti godha jira jedhee wanti yaadu jechuudha. Hanga siif ta'e fuula abbaa manaa isheetii sokku yookaanis immoo hanga siif ta'e fuula abbaa manaa ishee fuulduratti hin mul'atu.
Surumaayyuu jechuudha osoo sii danda'ame jechuudha baay'ee si shakkiti tarii namittiin kun jechuudha baay'ee nama inaaffaa qabu ta'a nama sana nama baay'ee jaallateetu nama biraa irratti jibbu ta'a jechuudha. Kanaaf fuula abbaa manaa ishee sana fuulduratti jechuudha yookaan immoo fuula dhirsa madaamii kee sana fuulduratti baay'istee yookaan diddiibistee mul'ate gonkumaa yoo ta'u mul'achuu baatte waan namatti toludha jedheetan yaada. Kanaaf fuula abbaa manaa kee fuulduratti hin mul'atini. Tarii isinis wanti gorsa jara taanaan jechuudha kaa'uu fi dandeessu. Inni sadaffaan akkan namni sun yookaan immoo madaamiin sun jechuudha nama saniin baay'ee hin miiti. Yaada kana immoo isheerraa gadi qabsiisa wanti jedhee yaadu jechuudha. Inni sadaffaan yeroo qabaattanii isaan wajjin jechuudha nama sadan sana wajjin ati mataan kee jechuudha si mataa kee haadha madaamii kan kee abbaa manaa ishee jechuudha yeroo qabaattanii tarii isaa wal biratti nyaachuu dandeessanii nyaata ta'e wal biratti nyaachuu dandeessanii wal bira taphachuu dandeessanii maal ta'e yeroo tokko jechuudha iddoo wajjin iddoo bashannanaa deemuu dandeessanii yogguu sanatti jechuudha fuula abbaa manaa kee fuula abbaa manaa ishee fuulduratti sirumaaf miirri gammachuu otoo sitti dhagahamuu baate miirri seeqaa bakka injiraamni fedhiin seeqaa kolfuu wanta akkasii bakka fuula namaarraa hin beeksisan miti mallattoo ifaa walumaa galatti abbaa manaa ishee sana fuulduratti kolfuu of qaqqabuu maal jechuu otoo wanta akkasii yeroo akkasii qabdu taanaan wanta akkasii irraa fagaadhuun siin jedha. Walumaa galatti abbaa manaa ishee sana fuulduratti hin kolfinii hin seeqinii bakka miirri hin jira miti. Fakkeenyaaf dhiira fuulduratti shamarran wanti agarsiisan tokko jira jedheetan yaada. Wanta akkasii sana gonkumaa tasumallee jechuudha. Tasumallee otoo sirratti mul'achuu baate wanta akkasii natti tola jedheetan yaada akka kootti jechuudha. Inni afuraffaan fi inni itti aanu jechuudha yeroo madaamiin kee mana hin jirretti abbaa manaa jechuudha yeroo madaamiin kee mana hin jirretti keessattuu saaloonii mana hojii kan keetiin alatti jechuudha yookaanis immoo mana ciisichaa kan keetiin alatti saaloonii abbaa manaa ishee keessa jirutti yeroo baay'ee hin mul'atu sorumayyuu. Qulqullinaafis haa ta'u mana sana qulqulleessuudhaaf nyaata geessuudhaaf waan akkasii utoo mul'achuu baatte iddoo abbaa manaa ishee jiru san jidduutti jechuudha utoo mul'achuu baatte natti tola. Tarii maaliif yogguu ati nyaata geessuuf jirtu sanatti iddoo abbaa manaa ishee jiru sanatti jechuudha nyaata yookaanis immoo iddoo sana qulqulleessuuf deemte sanatti jechuudha tarii sitti dhufuu dandeessi yogguu sanatti jechuudha. Duraanuu waan baay'ee yaadaa jirti. Duraanuu si shakkiti waan ta'eef daraan akka shakkiin sun hammaachaa ishee keessatti gadoo sitti qabachaa deemu ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo abbaa manaa ishee jirurraa fagaachuu qabda. Yeroo ishee mana jirretti bakka waan akkasii sana gochuu hin qabdu. Iddoo abbaa manaa ishee jirutti argamuu hin qabdu gonkumaayyuu. Mana hojii kan kee tarii kushiinaa ta'uu danda'a yookaanis immoo iddoo ciisichaa kee iddoo kutaa kan kee jechuudha. Iddoo sanitti otoo dabarsite yogguu keessattuu isheen mana hin jirretti jechuudha. Maaliif namni baay'een nama qormaata namatti fedha. Maal gooti diidan deema jettee safaruma keessa deddeemtee deebi'uu dandeessi waan ta'eef karaa fagoon deema jettee safaruma keessa deddeemtee deebi'uu tarii amala madaamii kan keessanii sitti beeka. Ani garuu akka isaa bakka natti mul'atettiin sitti himaa jira. Kanaaf wanta akkasirraa osoo fagaattee natti tola. Inni shanaffaan fi inni xaan wanta hin jedhu yoo jiraate jechuudha madaamiin kan kee jechuudha si shakkira eenyu koo ebaluu koo maqaa si waamte jechuudha ati si shakkira abbaa manaa keetti si shakkira abbaa manaa kiyyaatti si shakkira abbaa manaa kiyya wajjin jaalala qabda yookaan itti immoo walitti dhufeenya qabda jettee tarii afaanii baastee yoo sitti himti ta'e waan sitti himtu hin se'u afaanii baastee yoo sitti himti ta'e jechuudha. Haga dandeessin amansiisuudha yaadu dubbichi dubbii sobaa ta'uusaa jechuudha haga dandeessetti jechuudha. Lakki akkasiin goonii akkasiin godhu bakka haga dandeessan jechuudha. Wanta isheedhaan walii galuu dandeessan mallattoo ishee sanaan walii galuu dandeessaniin jechuudha haga dandeesse ibsuufiidhaa yaali yookaanis immoo dubbii sobaati wanti kuni akkasii miti. Kanaaf wanta akkasii hin godhu. Kanaaf jettee nan shakkini abbaa manaa isheetti nan shakkini ani yookaanis immoo waan akkasiin qaba yookaan abbaa manaa qaba jira miti
bakka haalli itti amansiisuu dandeessu jira taanaan jechuudha. Abbaa manaa kee madaamii kan keessana jechuudha. Amansiisuudha yaali. Wanta si gorsu jechuudha. Inni itti aanu inni jaaffaan erga si shakkite jechuudha. Wanta biraa wanta gootu hin qabdu. Abbaa madaamii kee tarii kan hundarra tarte ati lakkiin sobdaa abbaa manaa kan kootii wajjin jirta. Ati isa jaallattee jirta. Anjiroon manaa deeme isa wajjin ciistaa, isa wajjin waan akkasii raawwatta, isa wajjin taphattaa, isa wajjin bashannantaa waan akkasii yoo jette gonkumayyuu gigim jettee sitti shakkite guutummaatti jechuudha. Shakkiin ishee keessaa bahu dide jechuudha. Waaqa kee akka amantii keetti kadhadhu. Isa kana wanti si baasu yoo jiraate jechuudha. Waaqa keetti boohi biyya ormaa keessa jirta. Beekamu sammuun namaa jechuudha. Waan baay'ee yaada. Hamaa sitti yaada, gaariis akkuma si yaadu hamaa sitti yaada. Kanaaf Rabbii kan kee amantii amantu. Rabbii wanta kana keessa na baasi, sammuu namittii kana na jijjiiri, ani wanta akkasiirra hin jiru. Rabbiin beeka waan akkasiirraa na fageessi. Kanaaf immoo hamaa sammuu ishee keessaa balleessi jedhee Rabbii kee kadhadhu. Kana wanti si gorsu yoo jiraate jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota koo chaanaalii kana na hordofaa jirtan taanaan namoonni yaada isheedhaaf qooduu barbaadan jechuudha. Koomentii jala kaa'aa fi viidiyoon addaaf qabadhe kana fakkaata. Hordoftoota koo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Isinan jaalladha. Viidiyoo kana immoo laayikii gochuu hin dagatina. Yoo isinitti tole immoo sheer godhaa. Isinan jaalladha. Bye.